Tole egaa barnoonni har'aaf qabanneedhaan akkuma jalqaba irratti kaase Jeneraal Fiiziksiidha. Jeneraal Fiiziksii chaaptar 1 paartii 1 isaa preliminaries kan jedhudha jechuudha. Paartii 1 tuttan qoodee maaliif xiqqoo bal'aa waan ta'eef chaaptar 1 guutummaatti viidiyoo tokkoon xumuruu waan hin dandeenyeef paartii 1 tuttan qoodee kanaaf kun paartii 1 isaati jechuudha. Paartii 1 egaa preliminaries kana jalatti egaa kan waliin ilaallu waa'ee safaraa fi physical quantity maal akka ta'an akkasumas immoo safarri isaanii yookaan immoo physical quantitoota kana yeroo safarru yookaan wantoota fiizikaalaa kana yeroo safarru safarri isaanii maal fakkaata isa jedhu as jalatti nu barsiisa jechuudha. Physics deals with matter in relation to energy and the accurate measurement of natural phenomena. Measurement consists of the comparison of a known quantity with a known fixed quantity. The quantity used as the standard of measurement is called a unit. Egaa safarri kun wantoota gatiin isaanii beekamuu fi hin beekamne waliin compare gaafa goonudha. Warri standardii gatiin isaanii beekamu egaa unit jedhama. Inni kun overview isaati yookaan immoo let's take as introduction. Physical quantities and measurement. 1.1 physical quantity fi measurement dha. Physical quantity maal? Physical quantity is a quantifiable or assignable property ascribed to a particular phenomenon or a body. Wantoonni physical quantity wanti jennu yookaan immoo wantoonni fiizikaalaa kun wanta safaraan amalaan wanta tokko bakka kan bu'u wanta tokko wanta bakka bu'ee waan sana amalasaa safarasaa waan wanti sun fakkaatu walumaa galatti kan ittiin ibsuu dandeenyu physical quantity jechuudha. Measurement is the act of comparing the physical quantity with a certain standard. Kunis man jalqaba dubbadheen wal fakkaata. Physical quantity kun immoo bakka lamatti qoodamu. Basic physical quantity fi derived physical quantity jedhamu. Basic physical quantity kun a physical quantity that can never be expressed in terms of any other physical quantity. Basic physical quantity warri jedhamu kun the fundamental jechuudha. Yookaan immoo warra physical quantity kan biraa fayyadamnee isaan ibsuu hin dandeenye jechuudha. Derived physical quantity immoo akkuma maqaa isaa irraa hubattan derived warra in terms of basic physical quantity warra kanaa fayyadamnee warra derive gochuu dandeenyu. Derive gochuu warra dandeenyudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti basic physical quantity ngaa torbatu jiru. Basic physical quantity wan kana torban fayyadamnee derived physical quantity hedduu wantoota fiizikaalawaa hedduu irraa derive gochuu kan dandeenyudha jechuudha. Basiciin garuu warra torbanii sana derive gochuu hin dandeenyu jechuudha. They are standard. Andi kan biraan gaa bifa tabiliitiin summarize goone yoo basic fi derived kana yoo ilaalle SI unitiin isaanii maal fakkaata, symboliin isaanii maal fakkaata. Isaan kun immoo eenyu fa'i? Warri basiciin kun eenyu fa'i? Torban kun eenyu fa'i jennee yoo ilaalle warri basic ta'an lengthiidha, massiidha, timeidha, temperatureidha, electric currentidha, amount of substanceidha, luminous intensityidha. Jarreen kun torban basic physical quantity jedhamu. Warra tasumaa nuti derive gochuu hin dandeenye. Warra derived kun warra akka force, speed, pressure, energy, power warri jedhaman kun kanamicha miti work dan waan baay'eetti dabaluu dandeenya egaa. Isaan kun warra derived ta'an warra derived ta'uu danda'an jechuudha. Isaan kun symboliin isaanii, unitiin isaanii, dimensioniin isaanii maal fakkaata sadhu kunoo asuma fuula keenya duratti jira waan ta'eef asuma irra teebilii kanarra summarize gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan itti aanu conversion of unity dha. Conversion of unity kun unity isa tokkorraa isa kan biraatti jijjiiruu yookaan foormii safaraa inni ittiin kenname isa tokkorraa gara foormii safaraa unity safaraa isa kan biraatti jijjiiruu jechuudha. Yeroo isa kan biraatti jijjiirru kan ammoo akkam maal goona conversion factory jira. Conversion factory sanaan baay'inaan yookaan factory jijjiirra yookaan immoo factory jechuun waan dhiibbaa geessu jijjiirra sana irratti waan dhiibbaa fiduu danda'u jechuudha. Fakkeenya basic quantity fakkeenyaaf lengthii tokko inchiidhaan yoo nuuf kenname inchiirraa gara meetiraatti gaafa jijjiirru opereeshiniin isaa maal ta'a? Inchii kana baay'isu conversion factory'n isaa 0.0254 fakkeenyaaf inchiin nuu kenname 1000 inchiidha taanaan
meetiratti jijjiirinu jedha taanaan 1,000 baay'isuu 0.0254 jennee riizaltii arganne in meetirii keenya jechuudha. Yoo fuutiidhaan nuuf kennames fuutii kanaan konvershin faaktarii mataa isaa qaba 0.3048 isa jedhu kana. Konvershin faaktariin kun yuunitilesiidha. Yuunitii hin qabu. Yuunitii qabaannaan immoo fakkeenyaaf amma leengezii kana inchi irraa gara meetiraatti gaafa jijjiirru inchiin yuunitiidha mataan isaatti yuunitiidha. 0.0254 isa dhufa namoonni yuunitii qabatoo ta'e meetira argachuu dandeenyu jechuudha. Waan biraa nu jalaa ta'a. Kanaaf conversion factory walumaa galatti simply it is a real number. Lakkoofsa reeliidha. Dimension irratti otoo hin taane inni magnitude irratti dhiibbaa geessisa. Amma wanti waan sana yookaan safara waan sana irratti dhiibbaa uuma malee dimension irratti waa takka jijjiirama hin fidu jechuudha. The same is true for mass, volume, temperature. Candle warra afaan hundumaaf conversion factory kun ni jira. Haalli itti jijjiirus conversion factory baay'isne isuma nuuf kenname. Isuma nuuf kenname gara kanaatti jijjiirisadu conversion factory baay'isneetu result inni itti nu gaafate sana arganna jechuudha. Inni kan biraa uncertainty in measurement and significant digits jedha. Measurements are always uncertain, but by designing a better and better experiment, we can improve the uncertainty without limits. The art of estimating these deviations should probably be called uncertainty analysis. Walumaa galatti egaa safara keessa uncertainty jira yookaan dogongorri ni uumama. Kallattumaan exact value argachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Exact value keenya range nu jalaa ta'a jechuudha. Safarri keenya yookaan gara exact valuetti siqee isaa gadi ta'a yookaan immoo isa bira ol darbuu danda'a waa muraasa wayitiin jechuudha. Garaagarummaa guddaa san ta'e garaagarummaa xiqqoo wayitiin yookaan bira ol darba yookaan bira gad xiqqaata. Kanaaf yeroo kana exact value maal ta'a? Gidduu sana jira jechuudha. Exact value gidduu sana jira. Kanaaf isa kana bifa reenjiitiin ibsina jechuudha. Kanaaf wanti kana uncertainty kana akkamiin furuu dandeenya? Irra deddeebinee safara keenya safaruudhaan, meeshaa keenya arrange godhachuudhaan, irra deddeebinee yaaliidhaan gara true valuetti siqaa deemna waan gara exact valuetti dhufnaa jechuudha. Wanti kun immoo uncertainty analysis jedhama. Wanti nuti irra deddeebinee safara keenya sirreeffannu kun uncertainty analysis jedhama. All measurements always have some uncertainty. We refer to the uncertainty as error in the measurement. Errors fall into two categories. Uncertainty kana akka error itti fudhannu kan akka dogoggoraatti jechuudha. Erroroonni kun immoo gosa lamatu jiru. Systematic error fi random error jalatti qoodamu. Systematic erroriin kun maal jechuudha? Isa jedhuudha asirra ilaalla. Systematic error are errors resulting from measuring devices being out of calibration. Jechuun wanti nuti ittiin safarru yookaan immoo meeshaan nuti ittiin safarru sirrii ta'uu dhabuunsaa systematic errorii jedhama. Systematic errorii walumaa galatti meeshaan nuti waan sana ittiin safaruuf deemnu yookaan maatiriyaaliin keenya yookaan sirriitti adjust hin taane composition isaatu rakkoo qaba yookaan internal isaatu rakkoo qaba. Kanaaf walumaa galatti meeshaan nuti waan sana ittiin safaruuf deemnu rakkoo yeroo qabaatu rakkoo meeshaarraa gaafa maddu systematic errorii jedhama. Such measurements will be consistently too small or too large. Wanti kun akkam ta'a? Yookaan wanti sun akka guddaa ta'u ta'a yookaan wanti sun akka xiqqaatu ta'a. Standard value irra dhaabbanne gaafa waliin compare goonu yookaan baay'ee irraa fagaata yookaan baay'ee bira kuta. These errors can be eliminated by pre-calibrating against a known trusted standard. Dogoggora bifa kanaan uumame immoo akkaataa kamiin furuu dandeenya? Maal goonaa? Meeshaa keenya sirriitti adjust godhachuu, meeshaa keenya sirreeffachuu. Random errors immoo errors inni kan bira randomidha. Random errors resulting in the fluctuation of measurements of the same quantity about the average. Random errors kun immoo gaha wantoota wal fakkaatan yeroo safarru average isaa yeroo fudhannu errorii uumamudha.
Sababa maalirraa? Sababa wantoonni sun lamaan fluctuate ta'aniif. Fluctuate jechuun internaalii wantoonni sun interactionii geggeessu. Interactionii yeroo geggeessan wantoonni kun ammaawuntiin isaanii egaa nu rakkisa. Maaliif interactionii yeroo geggeeffamu ammaawuntiin isaanii takka yookaan dabaluu danda'a yookaan hir'achuu danda'a. Yeroo kana nama rakkisu jechuudha. Yeroo kana isa exactly argachuu hin dandeenyu. Isa exactly argachuu hin dandeenyu. Kanaaf kana iskeelii fayyadamneetu this errors generally result from the finance of the finishes of scale division of measuring device. Isaan kun gaa measuring device iskeelii isaarra rakkoo uumuu jechuudha. Systematic errors are generally simple to analyze, but random errors require more careful analysis, and thus it will be our focus. Egaa akkuma jalqaba kaase systematic erroriin materiaalii irraa uumamu sun salphaadha jechuudha. Sana rakkoo sanaa furuudhaaf baay'ee nama rakkisu. Baay'ee kan nama rakkisu isa random errorsiidha. Random errorsiin kun maaliif wanti nuti safarru internally fluctuate waan ta'uuf isa kana control gochuun baay'ee nama rakkisa. Saniif inni kun fookasii keenya yookaan eeriyaa nuti amma ilaaluuf deemnudha jechuudha. There is statistical method for calculating random uncertainties in measurements. Uncertainty in a scale measuring device is equal to the smallest increment division by half. Inni jalqaba uncertainty in a scale measuring device is equal to the smallest increment dividing by half. Small increment half yoo hirre uncertainty arganna jechuudha. Isa jalqaba irratti inni lammaffaan immoo uncertainty in digital measuring device is equal to the smallest increment. Digital device yookaan immoo deviceota teknooloojii ta'an yookaan teknooloojii irratti hidhata qabaniin immoo kan safarru yoo ta'e yeroo kana uncertainty isaa smallest increment faana wal qixa ta'a yookaan immoo value xiqqoo jijjiirama waan sana irratti uumte sana faana wal qixa ta'a jechuudha. For example, if you measure a length of 5.7 cm with a meter stick, this implies that the length can be anywhere in the range 5.65 cm to 5.75 cm. Fakkeenyaaf amma wanta dheerinni isaa tokko 5.7 ta'e kun immoo ulee dheerinni isaa meetira 5.7 ta'e seentimeetira 5.7 ta'e tokko yeroo safarru uncertainty keenya fakkeenyaaf valuun isaa 5.65 hanga 5.75 gidduu hanga kanaa ta'uu danda'a baawundiin isaa. Yeroo kana exact value mahaalii waan kana yookaan gidduu waan kanaatti argama jechuudha. Kanaaf asirraa uncertainty keenya meeqa jechuudha? 0.05 centimeetrii ta'a jechuudha. Gira gadiittis gira fuulduraattis. A common rule of thumb is to take 1/2 of the unit of last decimal place in a measurement to obtain the uncertainty. In general, any measurement can be stated in the following preferred form. Measurement qixxata best estimate of measurement plus minus uncertainty. Walumaa galatti measurementiin exact value plus uncertainty jechuudha. Significant digits. Significant digitonni kun immoo whenever you make a measurement, the number of meaningful digits that you write down implies the error in the measurement. Lakkoofsonni nuti guutummaatti safara tokko keessatti barreessinu egaa errorii jiraachuusaa nu agarsiisu jechuudha. For example, if you say that the length of an object is 0.428 meter, you imply an uncertainty of about 0.001 meter. 0.001 meter. Kun uncertainty ta'uusaa nu agarsiisa jechuudha. Rules for significant digit. Rules for significant digit yookaan immoo significant digitiin tokko akkaataa kamiin kun significant digitidha kun immoo significant digitii miti jedhee nu barsiisa. Isa waliigalaa isaa haa ilaallu. Kan waliigalli significant digitiin kun significant digitii hanganaa qaba kun immoo significant digitii hin qabu. Yeroo akkas ta'u significant digitiitti lakkoofna yeroo akkas ta'u immoo significant digitii yookaan significant figuriitti lakkoofna. Jechuudhaaf sirri tokkoffaan all non-zero numbers are significant. Lakkoofsi kamiyyuu zero irraa adda kan ta'e significant digitiitti ni lakkaa'ama jechuudha. Lammaffaa zeros within a number are always significant. Lammaffaa irratti immoo zeroon lakkoofsa faana jiraannaan
significantidha jechuudha. Inni sadaffaa zeros that do nothing but set the decimal point are not significant. Zeroon lakkoofsa homayyuu kan hin qabaanne but decimal pointiin gidduu isaanii kan jiru significant digit miti jechuudha. Fakkeenya 0.0009 and 0.98 contain two significant digits. 9.8 sana malee warri kaan zeroon significant digit miti jechuudha. Sadaffaan zeros that are not needed to hold the decimal point are significant. Zeros that are not needed to hold the decimal point are significant. Zeroon decimal pointii malee kan jiru yookaan immoo decimal pointiin of keessaa kan hin qabaanne significantidha jechuudha. Fakkeenya 4.00 yoo jedhe inni kun 3 significant figarii qabaa jechuudha. Maaliif decimal pointiin dura 4 waan jiruuf sanaa booda decimal pointii waan hin jiraanneef zeroon decimal pointii achi jirus significant itti lakkaa'amaa jechuudha. Zeros that follow a number may be significant. Zeroon nambariidhaan durfamu immoo significantii ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti egaa chapter 1 part 1 har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurre jechuudha. Yeroo itti aanu part 2dhaan walitti deebina. Egaa maarreedhuma irratti isinis namoonni tola YouTube channel Generation Success haara taatan tola YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo warri maatii taatanii jirtan hiriyoota keessaniif like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo gaadhuma irratti yaada keessan kennu wanti kun akkas otoo ta'e wanti kun bifa kanaan otoo qophaa'e wanti kun akkas ta'uu qaba waan jettan yaada keessan asumarraan naaf qooduu hin dagatinaan isiniin jedha. Maaliif yaada keessan irra dhaabbadhee waan fooyyessuu qabu fooyyessaa waan irraa hambisuu qabu irraa hambisaa jechuudha. Akkuma jalqaba kaases gaatoorri YouTube channel kan Generation Success kan inni hojjetu koorsii qofaa otoo hin taane riisarchii adda addaa ni hojjeta. Assignmentii namoota naaf hojjetamu jedhanii gaafataniif ni hojjeta. Akkasumas immoo koorsii irraa immoo gaaffilee adda addaa exercise kan godhu jechuudha. Koorsii irraaf qabanne mata duree irraaf qabanne gaasuma irratti xumurra kutaa itti aanu hanga walitti deebinutti nagaa ta'a nagaan naaf tura.